Akkam jirtu maqaan koo Egereela utuma laaniira SIIQQEE show ilaala amamaatii dabarsaa. Galatoome Egeree koo. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Media guyyaa har'aa SIIQQEE show irratti sagantaa addaa tokkoon qabadhee isinii dhufe magaalaa Minisootaa keessaatii baanee maayila 1000 ol deemnee magaalaa Phoenix Arizonaatti argamna. Sagantaa addaa tokkoof dhufne achumaan illee SIIQQEE show irratti magaalaa Phoenix maal akka isheen fakkaattun isin daawwachiisaa. Daawwannaan keessan SIIQQEE show wajjin haa ta'u. Yeroo ammaa kana immoo gaardenii tokko keessatti argama. Gaardeniin kunis biqiltoota adda addaa qaba. Amma fakkeenyaaf biqiltuu isin argitan kun akaakiltiidha. Akkasumallee baargama jedhanii iddoo tokko tokkotti waamu. Qilleensi biyya kanaa qilleensa biyya keenyaa wajjin wal fakkaataa. Kanaaf biqiltuu nuun arginu tokko tokkollee biqiltuu biyya keenyaa wajjin jiran wajjin baay'ee wal fakkaata. Ganama hin qorraa qilleensi biyya kanaa gara galgalaa immoo biyya keenyaa yeroo sa'aatiin 12 ta'u qorraa dhufa. Gara guyyaa immoo baay'ee bareedaadha. Qilleensi isaa qilleensa Minisootaa irraa baay'ee addadha. Numattiyyuu baay'ee waan biyya jiru nutti fakkaatee baay'ee gammannee jirra. Iddoo kanatti immoo naannoon deemee isin agarsiisaa jiru kana. Fakkeenyaaf biqiltuun kun biqiltuu manuun biyyatti beennudha. Biyya keenyaati daarii gidduu dhaabama. Daarii namoota gidduu bineensonni illee hin seenanii fiixeensaa qoraattii qaba. Yoo nama oraan illee baay'ee nama dhukkuba. Biqiltuu akkasii faa kuni Minisootaa keessatti ani hin argine. Biqiltuu baay'ee bareedaadha. Ituu gaagura faatti hidhatanii baay'ee namatti tola biyya kanatti. Sababa cabbiin hin jirre weezariin isaa weezarii biyyaa fakkaatuufi. Egaa akkuma isin daawwachiisee wantoota isin as keessatti argitanii biqiltuu naannoo biyya keenyaatti argaman fakkaata. Qilleensi isaallee qilleensa biyya keenyaa wajjin tokkumadha. Minisootaa keessatti qilleensa akka kanaan jiru. Biqiltuun Minisootaa yeroo qorraa baay'ee baala isaa gogaadha. Yeroo biqiltuun bokkaan roobee ganna ta'u immoo biqiltuun isaa baala baafatee garuu biqiltuu biyya kanaa wajjin baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Egaa akkuma beekamu biqiltoonni naannoo adda addaa keessatti argamanii haaluma qilleensa naannoo sanaa fakkaatu. Amma fakkeenyaaf biqiltuun naannoo Minisootaatti argamanii baalli isaanii hin harca'a. Garuu biqiltuun naannoo kanatti argamanii baay'ee baalas guguddaa hin qabanii haaluma qilleensa naannoo kanaa wajjin baalas hin harcaafatanii. Egaa amma immoo asii baanee Arizonaa keessaa magaalaa Phoenix deemnee isin daawwachiisna. Daawwannaan keessan SIIQQEE show wajjin haa ta'u.